Ashama harka fuunee kabajamtoota hordoftoota chaanaalaa Isaaq Ibraahim har'allee viidiyoo bareedoota akkasiniif qabadee dhufe akkuma beekamu Dooks jechuudha. Oogustii 17 jechuudha withdraw godhachuu akka dandeessan jechuudha. Ifaajee keessan xaarii keessan kooyinii walitti qabachaa turtan jechuudha. Akkaawuntiiwwan CEX jedhamuu fi OKK akkasuma waalee teelegiraamii irratti jechuudha. withdraw godhachuu akka dandeessan jechuudha. Dooks community irratti posti godhee ture jechuudha. Akkuma as biratti argitan jechuudha. Oogustii 17 irraa eegalee namoonni akkaawuntii lamaan kanneen qabdan jechuudha. Withdraw godhachuu hin dandeessanii hanga gaafa Oogustii 20tti immoo liistii ta'ee guyyaa sanarraa mallaaqatti jijjiirattanii fudhachuu akka dandeessan kan agarsiisudha jechuudha. Dhugaa dubbachuuf taanaan Dooks mallaqa guddaa kan kafaleedha akka ani argetti jechuudha. Wajjumaan kan ilaallu ta'a. Kanaafuu garuu wantoota amma sirreeffachuu qabdan jalqaba irratti isinitti argisa jechuudha. Namoonni kana dura kooyinii kana walitti qabatanii Dooksii kana taphachaa turtan jechuudha. Waan gochuu qabdan isinitti argisiisa. Kanaaf amma mee interfeesii kana as biratti yoo argitan jechuudha. Amma jala kanatti kan argitan jechuudha. Token claim hintiin jechuudha. Wantoota afurtu jira as biratti ulaagaalee arfan kana guutaa waan jedhu wayitii Dooksiin kan dhiyeesse. Tokkoffaa Dooks community jechuudha. Teelegiraama isaanii follow gochuu qabdanii. Akkasuma immoo Dooks X koomii jechuudha yookiin immoo Twitter isaanii hordofuu qabdanii. Akkasuma immoo prepare your wallet walletiiwwan qopheeffachuu qabdanii. Walletii toonkiiperii fi jechuudha. Gaas staarika jedhamu isaan qopheeffachuu qabdan jechuu dandeessanii. Inni kun immoo asitti argitan deposit to exchanges kan jedhu kun immoo waan haaraa jechuudha. Exchangein kun akkaawuntiiwwan balance actionii keessan irratti transfer godhattanii exchangeewwan jechuudha kan irratti dabarfatan jechuudha. Tokkoffaan exchangeedha, lammaffaan walletiin telegiraamii. Exchangeewwan kunniin jechuudha OKK akkaawuntii fi CEX akkaawuntii jedhamanii akkaawuntii lamaan kanneen qabaachuu qabdan. Akkasuma Bybit akkaawuntiidha. Bybit akkaawuntiidha dhiifama. OKK akkaawuntii fi Bybit akkaawuntii. Bybit akkaawuntii akkamitti akka banattan kaleessa afaan Amaariffaatiin isin hojjedhee post isiniif godhee jira. Viidiyoo isaa description boxii kana jala isiniif kaa'aa achiin ilaaltan jechaadha. Garuu wanni guddaan as biratti amma Bybit qabaachuu qabdanii Bybit verify ta'e mi'a nama Bybit irratti kilik godhee step itti yoo ta'e yoo darbee isinitti argisiisu jechuudha. Kilikii irra gootan kun amma Bybit akkaawuntii keessaniin Dooksii wal qabsiisuudha qabdanii kooyiniiwwan keessan achirratti akka isiniif darbu jechuudha. Do you have a Bybit account dha qabda moo hin qabdu waan jedhu jira. Yoo hin qabaanne akka banattan isinitti hima. Yoo qabaattan immoo yes I have kan jedhu irratti kilik godhattan jechuudha. Kun amma Bybit deposit amma deposit isiniif goona galee isiniif goona mallaqa keessan kan Dooksii irra hojjetachaa turtan waan jedhu wayiiti. Amma kaasteeppii kana erga geessan jechuudha. Wantoota sadii as biratti kan argitan tokkoffaa Bybit UID kan jedhamu. Bybit UID kan jedhamudha. Lammaffaan Dooks deposit addressiidha. Sadaffaan miimoodha. Bybit deposit keessan amma as biratti isiniif godhuudhaaf tokkoffaa Bybit akkaawuntii qabaachuudha qabdan isiniin jedhee garuu erga qabaattanii waan sadiin kana Bybit akkaawuntii irra jira wanti sadiin asitti argitan kun waan sadiin kana fiddanii as biratti paste kan gootan ta'a jechaadha. Amma ka Bybit UID keessan kan argattan jechuudha. Bybit akkaawuntii keessan irraa ID keessan ni bantanii Bybit akkaawuntii keessan ni bantanii erga bantanii gubbaa irratti iddoo profaayilii keessan jiru san irratti kilik yoo gootan jechuudha. Bybit UID'n as bira jira amma kunoo iddoo kana tuqtan kun Bybitidha kuni amma UID'n keessan as jira asii koppii godhattu jechuudha. Koppii godhattanii achi biratti deebitaniiti paste gootu jechuudha. Kunoo amma as biratti paste godha. UID kiyya argadhee jira. Amma Dooks wallet addressiidha. Amma Dooks wallet addressii amma kan barbaadamu isaa. Amma mooka Dooks deposit addressii keessan argachuuf iddoo deposit jedhu ni deemtanii jechuudha. Bybit keessan bira san bira deposit with crypto kan ni jira. Deposit crypto kan irratti kilik gootanii amma ka addressiiwwan keessan kan Dooksii as biratti argattu jechuudha. Amma as biratti argattu jechuudha. Kunoo crypto as keessa amma Dooks kan jedhu as keessaa filattan as keessa amma Dooksiin jechaadha. Dooksii kunoo as bira jira. Kilik irra gootan amma Dooksii. Achi booda erga Dooksii irratti tuttanii toon kan jedhu ni filattan jechuudha. Asan booda kunoo adreesii akkanatti isinii baasa amma kunoo koppii godhachuu dandeessan adreesiiwwan lamaan kana
kun kan olaanu kun kan gara gadiiti jecha amma kunoo docs address deposit address argadheera achitti paste godhee jira miimoolleen achuma cinaadhaan kan inni jiru jechuudha miimoon kara gadiitiin jira isaan kanneen sadeen as biratti paste godhatan jechuudha miimoolleen iddoo amma docs deposit itti goone san bira jira jechuudha kunoo miimoon isa kunoo kana jechuudha kan olaanu docs deposit addressiidha kan gara immoo miimoodha kunoo isaan kanneen lamaan kaa as biratti paste yoo godhatan jechuudha step itti aanutti darbuu qofa isin barbaachisa amma as biratti erga paste gootanii amma send kan jedhu jira send kan jedhu irratti click yoo godhatan jechuudha kallattii maan jechuudha akka wal qabsiifattan kan isin gaafatudha jechuudha amma send yoo jedhuun kun haala kanaan dhufaa confirm withdraw keessan confirm godhaadha jedha kun Bybit USDT deposit address Mimo KYC waan kan ulagaa kan lamaan guutuchuu qabdu waan sadiin duraatii fi KYC kan qabu ta'uu qaba jechuudha ulagaa duraa sadiin san kan amma barreessinisanii fi inni biraa KYC proof ka ta'e jechuudha verify ka ta'e account keessan ta'uudha qaba ulagaa kan lamaan guutan gara gadiitti I confirm kan irra click gootan jechuudha kunoo deposit in progress jedha akkuma argitan kana progress irra jiraachuu kan nutti argisiisu kunoo haala kanaan nuuf dhufe jechuudha hanga guyyaa sanitti eeggannee account keenya irratti maallaqa sana galfachuu dandeenya baay'ee waan gaarii tokko doksiin baay'ee nama doksii 10,000 qabuuf $100 ani kan arge jechuudha nama sanii ol qabuuf sadarkaadhuma saniin kennaa fi kanaaf haala kanatti fayyadama kanarraaf jenne kanuma horaa bulaa deebana